Ganni raachuu tokko dhabdee Oromoo miliyoona qabdi ni galeera miti. Ana tambise raachee natu nu finjire. Nama hunda keessa. Anatu innu finjire. Anatti duuli koogubi. Dammoo bilbiladhaan itti Miqanyummaa keessanii miqanyummaa faasidummaa jibbaa mucaa kanaa qabdanu maqaa kiyyaan riippoorti godhaa hin jedhina qaxanii riippoorti jalaan godhina kun jibbaa anarratti riippoorti godhaa anatu raacheedhaan hin neqin jedhe baasi natu hin neqin jedheen akkasitti fudhata riippoorti gochuun maal kosti jettee raachee jaallattanii ganni jaallattanii raachee kottottanii hunda qabdanii fiddanuu fiddaniiti maaliif akkuma nagoota ijoolleen kun arrabsaan turre kun amma dhagee na barreeffame jira tooli galanii riippoorti godhaa jiran ka jedhu naa wallaahi rabbi sodaadha kun sirrii miti akkaawuntii oromoo riippoortiin godhina gaisa akkaawuntii oromoo riippoortiin godhina nama sinii galcha nama sinitti mun sinii galcha qoya isa caalchifadhu isa naa wayyan jedhe gaafa san gargaarsa uummata arsii nagni isa biraan dhaqe ni gala na argitaniirtan bakka sanitti raachee biraan ture hin boo'e taa'ee gammachuu keessa hin boo'e isarraa nafne inni garuu itti himadhee akka obboleessaan akka obboleetti quxusuutti itti himadhee raachee ko ani nama hin qabu Oromoon na jaallatti garuu ani giiftara hin qabu narraa nafin yaa obboleessa godhetan itti boo'e itti himadhe inni gini mana banate dhaqee mana banate guyyaa tokko ganniidhaaf kenne rakkoo jira. Akkuma jarroon kuba akkuma abbaan abdiitu iyyuu sadaqaa isaa dhiisee na bira dhufee miin dhiisee miti abbaan abdii naa kenne sa'aatii isaa naa kenne naa puush naan godhin taap naaf hin godhin naaf hin kennin garuu dhufee jira na bira mana naa cufateera nama hin qabanne bakka sanitti mana naa cufateera mana namaaf cufachuu jechuun qixxee waan namaa laataniiti kanaafuu ani maqaan dhaynaa maqaa kiyyaanis raachee sin tuqinaa dhimma isaatii mirga qabaa dhufuu saffuus mirga qabaa ana raachee bichaa matii kanarraa hafee giiftira hundatu hafee waan hin irra caalchiseera. Ni miidiyaa kana gubbaa jirtu rakkoo keessan guyyaa tokkoof dhufee kan boo yoo jiraate asirraati ganni beekna ganni qofaan dhaggeeffadha sittani maati ganni alatti guyyaa tokko raachee tasfaayee as baranaffa piroomeeshiniin galgalaaf ganama mataa cabni saba kanaaf sagalee ta'u ijoollee mana madaamiif sagalee ta'u eenyutu argee beeka agartanii beektu taanatti dubbadha no matter. Dhaggeeffadha sittani maati ijoollee keenya yeroo duutu ijoolleen keenya yeroo miidhamtu yeroo rakkoon meeqa ijoollee keenya gunnamu akka nama dirqamni itti be'ee galgalaaf ganama sirra beekan mataa dhukkubu ganni akka nama hojii nama tokko manaa bee hojii mataa ishee dhiiste ganni madheen jira yoon imooshinaali ta'e dhiifamaa jedhe viidiyoo gabaabdu tokko tiiktakii yeroo waraabee kara oromoo deemi sheer godhiiti namoota achirratti maqaa isaanii katabe biraan naagaa dhugaan isitti maan waan guddaa ani sirraa bareegan ofitti amanamummaan kee etuuti wiigii qaxxalattee daabbaatti waa akka gaggada gootte chaappistikii kee dibattee akkuma silaa manuur jedhee asiifachi gangalattate ati iddoon wal siin ga'u dhaggeeffadhu sittani maan nuni beekamtii nama alaan nuun qabnu oromoo silayyuu addunyaa kana gubbaa ardii addunyaa kanatti beekamtii ajaa'ibaa qaba akka nama dhuunfaa tokkotti garuu ganni miidiyaa guddaadha miidiyaa kana. Saba kana miidiyaa ajaa'ibaadha dhugaa rabbii sitti himan amantaan nama qooddeen beektu sabaan nama qooddeen beektu namummaa nama kabaju ani ganni nargi ganni umurii kee rabbii adheeressu ani waan asin takkallee hin qabu dhugaa rabbii addunyaa kana gubbaatti hamtuu kee gurri kiyya hin dhaga'in diinni hamtuu kee nagee rabbii umurii kee adheeressu ammallee jabaadhu si wajjin jira ani geema kee irratti argame dararaa takkallee warsii darbachuu yoon baadhe yaadii koof sammuu koo akka si bira jiru meesejii kiyya si dabarfachuun barbaade ijoollee mana madaamii fira keessaniif dina keessa adda baafadha. Oromummaa yoo ta'e Tigiree meeqatu Amaara meeqatu Oromoo gittim godhee aasaa jira. Dubbiin keenya afaan loqoda keenya miti. Eenyummaa keenya identitii keenya beekuudha. Sitani badhaate. Kana booddee maaliif akka manaa baatan beeka. Eenyuun akka bira dhaabbattan beeka. Eenyuuf akka sagalee taatan beeka. Indaallee ishee dhaggeeffadhu sitani maan. Ijoolleen mana madaamii abdattee geemii guddaa qopheeffatti. Ijoolleen mana madaamii abdattee tapha qopheeffatti. Ijoolleen mana madaamii abdattee girrigirree asirraa qopheeffatti malee otuu ijoolleen mana madaamii hin jirtu ta'e mana fincaanii dhaquudhaaf iyyuu baatiriin paawuzaa qabattee gadi baate. Indaallee isheen beekna. Beekamtii laattaniituu fi faamasii gootaniituu fi sadarkaa kamirrayyuu waan gochuu dandeessan gootaniitu. Rabbi umurii keessa na dheeressu. Haamaan irratti dhiyaachuu qabanii. Kanaafiyyuu ganni baay'ee imooshinaaliteen dubbadhee dhiifama. Video tokko katabeen jira TikTok koo jalatti namoonni video sana seentanii akka share naa gootan qofaan isin gaafadha ganni jabaadhu
ammallee si cina jirraanii ati yeroo hundumayyuu mo'attuudha. Namni dhugaa mo'ataadha si jechuu barbaana. Galatoomaan. If korosiidha. Mee korees wanni takkasiidhaamu uummanni komannee eega komannee fuuni dhaga'anii geemii lammataa irrattis ni dhufanii nuti wanni komannee. Jarraanu waliin dhugaa carraa waliin dhugaa yeroo takkatti gammachuu ta'e ibsannaati. Galee jarraan arganne yaa muniin. Okay, sifin kan na dhabu. Warri amma riippoortii goonafaa jettanis nuti akka riippoortii gootaniif miti. Nuti obboleeyyan keenya isaanis komii irraa dubbanne malee jibbiinsa isaanii hin qabnu. Geemii lammataa irrattis akka dhufanii abdii qabna. Hanqannuun ni gayaa fi ganni atis geemii kee lammaffaa qabadhu. Warri garuu riippoortii goonaa maarree goonaa arrabaas ni gayaaf. Komanne ni gayaa. Isaan dhabamsiisuuf osoo hin taane as deebi'anii akka hawaa obboleettii keenya bira dhaabbataniif malee wal dhabamsiisuudhaaf akka hin taanellee isinillee gareus tasgabbiidhaan ni gayaa qeeqaa oromummaa ta'uu qabaa kanumaan dhaabsachuu barbaade dhiifama itti fufii Idrishaa. Ganni akkam nagaadha? Ganni baga gammadde hundaaf iyyuu anillee baay'ee si gammadee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf wantumti godhamaa turee fi seerri ta'aa turees illee hundumtu baay'ee nama aarsa. Nama guba dhugaa baay'ee nama guba. Waan jechuu qabnu tokkotu dhabame malee. Foon ofiiti yookiin immoo quba ofii harka ofii ofirraa kutanii hin gatanii qaama keenya hundumti isaaniiyyuu komii keenya kana garuu jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf furmaan itti laatamuu qaba. Inni lammaffaan wanta nan jechuu barbaadu murtee isaanii mataa keettidha. Ati ofii keetii konfidensiidhaan geemii kanatti galtee jirta. Ati yoomiyyuu taanaan dhugaa dubbachuudhaaf wanta nan itti gammadu konfidensii guddaa qabdaan. Baay'ee kanatti itti gammadu jechaadha. Eenyumayyuu nageessatu jechuun maaliif akka ta'e hin beeku bakkaani. Ijoolleen keenya immoo nama jajjabaa yookiin immoo ijoollee jajjabdu yeroo argatan yaada itti baay'isuuf karaa namni sun kufuu barbaadu beekte. Innaa asirratti wanta nan jechuu barbaadu ijoolleen Oromoo ijoolleen eessuma jirtan jechaadha. Namoonni kam ijoollee mana madaamii jirtan akka haadhaatti akka abbaatti biyya ormaatti kan jirtu isheedha. Siniif bu'aa turte siniif iyyaa turte. Imimmaan ishee nafu iyyi ishee hin nafu. By the way namni yeroo kam yeroon ishee gahee akka isheen viidiyoo hojjettee ijoollee irratti akkanatti birmattu na dhibanaan by the way dhugaa waaqayyo hundumti keenya iyyuu jireenya mataa keenya jiraanna garuu ishiidhaan silkii daayirektii dawwalanii silkii karaa kam dawwalanii waasaappiidhaan caqacaqanii karaa iimoodhaan dawwalanii caqacaqanii hojii ishee hojii mataa ishee dhiiftee jechaadha. Namni kuni baay'ee kan jajjabeeffamuu qabu. Baay'ee kan bira dhaabbatamuu qabu itti gaafama dhugaa rabbi namoota tokko